Ayyee akkam jirtu maatiin Moonet Akaadaamii guyyaa irraa viidiyoo haaraadha walitti deebinee jira. Viidiyoo keenya guyyaa irraa ta'e immoo saayinsii waliigalaa kutaa 7ffaa boqonnaa 2 maatarii naannoo keenyaa kan jedhu kan waliin barannu ta'a jechuudha. Chaanaala kanaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer gochuun maatii chaanaala kanaa ta'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo kana barattoota akka keessanii mara bira akka ga'uuf jalqabuma irratti laayik gochuun eegalaa isiniin jenna. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti ceena. Tole barnoonni keenya guyyaa irraa maaterii jechuun maal jechuudha kan jedhu boqonnaa 2 tooppikii haaraa kan waliin eegallu ta'a jechuudha. So jalqaba irratti maaterii jechuun maal jechuu akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So maaterii kutaa 5 kutaa 6 keessatti akkuma kanaan dura barattanii maaterii jechuun wanta hangaa fi qabee qabu jettanii barattan jechuudha. Hanga jechuun fakkeenyaaf maal jechuudha wanti sun kan ulfaatina mataa isaa qabuu fi akkasumallee qabee gaafa jennu immoo wanti sun bakka inni qabachuu danda'u jechuudha. So walumaa gala maaterii jechuun wanta hangaa fi qabee qabudha jettanii ibsuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akkamiitii dhagaafaa, muka, bishaan warreen akka kana akkasuma qilleensa warreen kana yoo fudhatanii ilaaltanii maalidha jechuudha maaterii jedhamu jechuudha. So kanaafiyyuu maaterii jechuun maal jechuudha inni salphaatti wanta hangaa fi qabee qabu jechuudha. Fakkeenyaaf maal jedhanne dhagaadha. Kan biraan bishaan warreen kun maalidha jechuudha. Fakkeenyaaf dhagaan maalidha ulfaatina mataa isaa qaba akkasumallee bakkas qabachuu wanta danda'u jechuudha. So kanaafiyyuu kara salphaa maaterii jechuun maalidha anything that has mass and occupies space jenneetu ibsuu dandeenya jechuudha. Akkasuma maateriin immoo bakka gurguddaa meeqatti qoodama jechuudha. Bakka gurguddaa lamatti qoodama jechuudha. Bakka gurguddaa lamatti qoodama. Inni jalqabaa wantoota qulqulluu yookaan pure substance warreen nuun jennu jechuudha. Wantoota qulqulluu ta'an. Inni kan biraan immoo maalidha? Makaa sanuun jennu kana jechuudha. Makaa yookaan immoo akkuma maqaa isaa irraatii ilaaltanii makaa jechuun maal jechuudha? Wanta garaa garaa irraatii wanta walitti dabalame akka ta'e kan ibsu jechuudha. Makaa yookaan mixture kan nuun jennu jechuudha. So wantoota qulqulluu ta'an jechuun immoo maal jechuudha? Maal irraatii warreen maddan jechuudha. Wanta tokko qofarraa kanneen maddan yookaan ateemii tokko yookaan moolikiulii tokko irraatii warreen maddan jechuudha. Yookaan immoo fixed composition warreen qabanidha jechuudha. Wantoota qulqulluu gaafa jennu. Akkasumallee maalidha? Property isaanii yookaan amalli isaanii maal kan ta'edha? Beekamaa kan ta'edha jechuudha. Warreen wantooti qulqulluu ta'an kun. Isaan immoo warreen akkamiiti? Fakkeenyaaf bishaan ta'uu danda'u, warqee faa kana fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf warqee fudhannee ilaaluu dandeenya. Carbon dioxide, oxygen gaasii warreen kun wantoota qulqulluudha jedhamaniitu himamu jechuudha. Isaan immoo wantoonni qulqulluu kun immoo deebisanii bakka meeqatti qoodamu? Bakka gurguddaa lamatti qoodamu jechuudha. Wantoonni qulqulluu inni jalqabaa elementii kan nuun jennudha. Inni lammaffaan immoo compoundii kan nuun jennudha jechuudha. So elementii jechuun maal jechuudha? Kan ateemii tokko qofarraa ijaaramu only one atom. Ateemii tokkorraatii qofa kan ijaaramudha jechuudha. Akkasumallee maal ta'uu danda'u? Cannot be breakdown yookaan gara atoomota yookaan suudoowwan xixiqqootti maal ta'uu danda'u jechuudha? Caccabuu hin danda'u jechuudha. Maaltu elementiin kun? Fakkeenyaaf warreen akkamiiti? Haayidroojenii akkasuma oksijiinii kan biraan immoo maal inni ilaaluu dandeenya? Ayireenii warreen kun maalidha jechuudha? Elementii jedhamu jechuudha. Elementii jechuun maalidha? Ateemii atoom tokkee warreen nuun jennu jechuudha. Ateemii tokko qofa warreen ta'an akkasuma irraati mul'atu haayidroojeniin maalla qofaa isaatii oksijiiniin ayireeniin warreen kun atoom tokkee jedhamu jechuudha. Maal ta'uu immoo hin danda'an? Bifa keemikaal foormiidhaan yookaan keemikaaliidhaan maal ta'uu hin danda'an? Breakdownii ta'uu hin danda'an jechuudha. Kanaafiyyuu elementii akka kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. So
akkuma fakkii kanarraa mul'atu asitti fakkii kanarraati isheen mul'attu kun maalidha jechuudha atoomii tokko jechuudha kan biraan inni maalidha inni taan compound inni nuun jennu immoo maalidha it is made up of 2 or more elements by what chemical combined in fixed ratio yookaan immoo chemical formidhaan wal nyaatinsa keemikaalaadhaan kan uumamu jechuudha wal nyaatinsa keemikaalaadhaan kan uumamu fakkeenyaaf ashaboo nyaataa fudhannee yoo ilaalle soodiyeemii fi klooriinii reakshinii gaafa gaggeessan bifa keemikaaliidhaan isaan gidduutti kan argamu maalidha jechuudha boondii ayooniik boondii kan jedhamutu argama jechuudha soodiyeemiin asitti maalidha positive ayiniidha klooriiniin immoo maalidha negative ayiniidha jechuudha chaarjiin isheen soodiyeemii irra jirtu kun kamiin attract gooti ishee negatiivii kana attract goote jechuudha akkasumallee vaalaansiin soodiyeemii 281 wanta ta'eef maal ta'a octet rulii irra maal ta'a ni darba jechuudha octet rulii wanta darbuu fi maal goote jechuudha chaarjii ishee tokko eenyuuf kenniti klooriiniif kenniti sababni isaa klooriiniin chaarjiin isaa inni xumurame vaalaansi sheeliin isaa 7 wanta ta'eef octet rulii yookaan immoo seera 80 guutuu fi elektiroonii meeqa isa barbaada tokko isa barbaada jechuudha kana maal ta'a octet rulii guuttatanii lamman isaanii vaalaansi sheeliin isaanii meeqa ta'a 8 ta'a jechuudha so yeroo kana maal ta'u stable ta'u jechuudha so yeroo kana wal nyaatinsa gidduutti taasifame kun wal nyaatinsa maaliinidha jechuudha keemikaalaadhaan jechuudha so kanaaf compound jechuun karaa biraa maal jechuudha atoomiin tokko yookaan immoo elementiin tokko yookaan elementiin lama walitti dhufanii bifa chemical formiitiin maal kan isaan godhanidha reakshinii gaggeessanii produced yookaan immoo wanta tokko kan isaan uumanidha jechuudha fakkeenyaaf soodiyeem haayidroo oxide faallee fudhachuu dandeenya akkasumallee soodiyeem klooraayidii fudhachuu dandeenya akkasumallee H2O yookaan bishaan fudhachuu dandeenya jechuudha warreen kun hundi isaanii maal ta'uu danda'u uumamuu danda'u akkasumallee warreen kun gara sasalphaateetti simpler form yookaan simpler substance warreen jennu caccabuu danda'u jechuudha yookaan immoo gargar ba'uu ni danda'u bifa maaliitiin bifa keemikaalaa yookaan immoo keemikaal reaakshiniitiin jechuudha akkasuma makaanni nuun jennu immoo makaanni nuun jennu wanti lamaa fi isaa ol gaafa maal ta'uudha fiizikaal foormiidhaanii gaafa walitti makamanidha jechuudha fakkeenyaaf bishaanii fi araqee yoo walitti daballe bishaanni maalidha amala mataa isaa ta'e qaba araqeen akkasuma amala mataa isaa ta'e qaba fakkeenyaaf amala mataa isaanii gaafa jennu fiizikaal propertii mataa isaanii qaba jechuudha fakkeenyaaf araqee fudhannee yoo ilaalle araqeen foolii qaba garuu bishaan immoo maalidha foolii dhabeessadha jechuudha kanaaf lamman isaanii yoo walitti kaanee daballee maal ta'u jechuudha makaa jedhamanii waamamu jechuudha so salphaamatti makaa jechuun maalidha made up of 2 or more substances by physical compound jennee ibsuu dandeenya jechuudha chemical formiidhaan osoo hin taane physical formiidhaan jechuudha so akkasumallee wantoonni walitti dabalaman sun immoo maal qabachuudha property mataa isaanii yookaan amala mataa isaanii qabu jechuudha so azalatti fakkeenyaaf warreen akkamiif ilaaluu dandeenya salt water yookaan immoo ashaboo fi bishaan yoo walitti daballe isaan maal jedhamanii waamamu jechuudha makaa jedhamanii waamamu sababni isaa bishaan maalidha bishaan amala mataa isaa qaba ashaboon illee akkasuma amala mataa isaa qaba jechuudha so azalatti deebi'ee makaan immoo iddoo gurguddaa meeqatti qoodama lamatti qoodama inni jalqaba makaa gosa tokkii kan jedhamudha kan biraan immoo makaa gosa sadii kan nuun jennu jechuudha makaa gosa tokkii gaaf jennu maalidha wanti walitti makamu sun maalidha wal fakkaataa gaafa ta'u yookaan immoo uniform compositionii gaafa qabaatu jechuudha uniform compositionii gaafa qabaatu akkasumallee maal gochuu hin dandeenyu gargar baasuudhaaf kan nutti ulfaatu jechuudha cannot separate easily jennee ibsuu dandeenya jechuudha afaan ingiliffaatiin fakkeenyaaf sugar solution salt dissolved in water bishaan ashaboo bishaan keessatti yoo bulbulle gargar baasuun maal ta'a baay'ee kan ulfaatudha jechuudha yookaan immoo uniform composition qabaachuu isaan irraatiin
gargar dhiluullee kan hin dandeenye jechuudha. So kan biraa nama makaa gosa sadii kan nuun jennu maalidha? Non uniform composition warreen qabanidha jechuudha. Isaan immoo bifuma salphaatiin gargar baasuu kan nuun dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf immoo isaan danda'e weeter kan jedhu fudhannee ilaaluu dandeenya. Akkasumallee zayitaa fi bishaan fudhannee ilaaluu kan dandeenyudha jechuudha. So walumaa gala garaagarummaan makaa gosa tokkoo fi makaa gosa sadii warreen kanadha jechuudha. So barnoota keenyarraa keessatti maal hubanne jechuudha. Maaterii jechuun maal akka ta'e ilaalleerra. Achuma jalatti immoo maateriin immoo bakka gurguddaa lamatti qoodama. Wantoota qulqulluu ta'anii fi makaa kan jedhudha jechuudha. Isaanumti immoo deebi'an iddoo gurguddoo lamatti qoodamu. Wantootni qulqulluu ta'an elementiif compound jedhamuun, makaan immoo makaa gosa tokkoo fi gosa sadii jedhamuun bakka gurguddaa lamatti kan qoodamanidha. So walumaa gala barnoonni keenya guyyaarraa kana fakkaata ture. Barnoota keenya guyyaa taanuutiin amalootaa fi uumama maatarii kan jedhu kan waliin barannu ta'a jechuudha. Chaanala kanaaf haaraa taatanii aga yoonaa subscribe osoo hin godhin amma kanaatti viidiyoo kana yoo ilaaltan viidiyoo kana jaallattaniitu jechuudha. So subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Akkasumallee liinkii description kana jala jiru tuquudhaan maatii telegram channel keenyaa ta'uun dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo haaraadhaan amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.